irratti gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf taasifame kan Amajjii 14 bara 2022 isiniif dhiyeessaa Annadi Oromooti. Ilmaan Oromoo garee gurmuu galaana biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraatan marsu shanaffaaf gumaacha riyaala Suudii 19,238 yookaan qarshii Impaayera Itoophiyaa 320,630 gooticha waraana bilisummaa Oromoof arjoomanii jiru. Gareen qeerroo Artummaa warraaqsa gaggeessuun cinaatti woboo dinagdeen cimsuuf qarshii Impaayera Itoophiyaa 100,000 woboof gumaachanii jiru. Sabboontotni ilmaan Oromoo reefii gaachan uummata Oromoo dinagdeen cimsuuf gumaacha taasisuu jabeessan itti fufanii jiru. Maandeen Aboo Boroblee galfata jaarsoo waaqoo akkuma yeroo garagaraatti gumaacha waraana bilisummaa Oromoof taasisaa ture ammallee gumaacha isaanii kan ji'a Amajjii shilingii Keeniyaa 33,400 gumaachanii jiru. Sabboontotni ilmaan Oromoo maandee kana jalatti gurmaa'anii jiran hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO boondurfamtu galma geessutti gumaacha isaanii kan itti fufan ta'uu ibsaniiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaan ABO irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameeti jira. Nutis galanni keessan bilisummaa